Hayiga hordoftoota kiyyaa inshallah viidiyoo ganama waa'ee sa'aatii hojjechuu irratti isiniif gadi fureessan kun paartii lammataa yookaan immoo next part jechuudha yookaan immoo kutaa lammataati jechuudha inshallah kunoo keemikaalota kiyya qopheesseera miizaana kiyyas qopheesseera wantoota keemikaala kana itti safarullee hundi isaatu jechuu keemikaalli kun giraamiidhaan akkuma isiniin jedhe san reeshoo isaati reeshoo jechuun immoo kanarraa harka 75 isa kanarraa immoo harka 25 fayyadamuudhaan harree tirizinii kana jechuunis walumaa galatti 3 in 1 jechuudha tokko sadiin kan dalagamu kanaaf san gochuudhaaf kunoo wakkatti gartee sa'aatiin irratti dalagamullee akka gaariitti bareechinee gartee kollaa dinnee smooth goonee fixee jirra kanaaf amma keemikaala keenya gartee baxaxannee yookaan immoo waliin dhoofne jechuudha asirratti dhangalaasuudhaan kanarra dibaa jechuudha kanarra dibee inshallah ittiin dhiisaa inni sun inni goggoga jechuudha yeroo inni goggogee tasgabbaa'utti gara bariisaa irratti sa'aatiiwwan yookaan lakkoofsa sa'aatiiwwan asirra jiru kana tartiibatti deebisee tokko tokkoon itti maxxansaa jechuudha irratti kenna isii wajjin completely goggoydeen saabatti jechuudha san booda immoo halluuwwan gosa biraa akka bareeduu danda'utti halluuwwan sa'aatii kana naa bareechisan jedhee yaadu halluuwwan gosa garaagaraatiin inni kun fakkeenyaaf pigmentii gurraacha pigmentii yookaan immoo halluu isa gurraacha jechuudha halluu isa gurraacha kana jalqaba boodii sa'aatii kana jechuudha sa'aatii kana guutuu isaa gurraacha dibuu barbaade achi boodatti immoo inshallah halluuwwan mimmiidhagootu jira inshallah akkuma agartan kana fakkeenyaaf warqaammaa gartee goldanii jechuudha kun immoo akkasumas immoo gartee birraammaadha jechuudha kalarii birraammaadhaan akkasitti gooneef isa kanallee itti makee bulee kanas jechuudha sarara sadii hin godhee sa'aatii kana bakka bifa adda ta'e hojjechuu barbaachisa achi booda immoo kristal stone yookaan kristal stone yookaan dhagaa kristal jedhamu jira kristaaliin kunis akkuma isinitti himsanii dhagaawwan ta'anii dhagaa baay'ee halluu gosa garaagaraatiin jiru isa kanallee walakkaa irra buusnee inshallah akka ta'utti bareechina wajjumaan ilaalee jechuu haga xumuraatitti sa'aatiin tun macarrasha irratti akkam taati ka jedhu kana wuxxeetii isii wajjin ilaalee jechuu isiin tunillee jirti tun immoo shaayin jedhamti halluu dibame kana waan tana yoo xaxi irra goote gartee wanni sun akka inni damaq jedhee fuwaan gootooti jechuudha akka waliigalaatitti inshallah namoota yeroo biraa akkaataa epoksiin itti dalagamne biraa barachuu barbaadaniif leenjii gahaa ta'e isinii kennuu ni danda'a meeshaalee epoksiidhaaf barbaachisan keemikaalota na biraa argachuu ni dandeettanii akkasumas immoo gartee wantoota akka rakaboota hojjechuuf wantoota garaagaraa meeshaalee adda addaa hojjechuudhaaf wantoota isin barbaachisan kamuu na biraa ni argattanii inshallah hanga xumuraatti na wajjin deeman isiniin jedha amma gaa maashina keenya ni banannaa amma asirratti kan jiru 0 irra jira jechuudha 0 irratti deebisnee irraa fakkeenyaaf kun amma giraamii isaa giraama 9 giraama 0.9 giraama duwwaa 0.9 kana asirratti deebinee 0 gochuun irra jiraata jechuudha miizaanni kun 0 ta'utu irra jiraata maaliif jennaan sagalee kanarratti waan biraa ta'u fakkeenyaaf reeshoo kanaa ta'u irra dabaltee ati lakkoofsa yookaan ulfaatina meeshaa kanaatiin wajjin dhangala'aa kana walirratti edaatee yoo deemte reeshoon isaa sirrii siin dhufu boodeen ta'u zaaggabda waan ta'eef jechuu kooti kanaaf bismillah inshallah amma giraama 70 irra jira 75 godha inshallah torbaatami sagal harkaa ta'e torbaatami sagal 82 sagaltama fayyadameera jechuudha giraamiin 90 fayyadamee jira isa kanarraa inshallah giraama 90 gaafa ta'u isa kanarraa immoo iyyuu giraama 30 qofa fayyadamna jechuudha isa kanarraa giraama 30 yoo fayyadamnu 90 ida'u 30 meeqa ta'uu qaba jechuudha 120 120 kanaaf 120 irratti dhaabuu qabna jechuudha 120 irratti dhaabutu nurra jiraata akkasitti hordofna jechuudha yoo akkasanitti seeraan walitti naqamiin በጣም ሃርድ ነው ዋና ተወጀቱ ሱን በቃ የሆነ የተወዛገበ ነው የሚሆነው ጀባቹ እንደንደው ላፉ እንደንደው ጪቱ እንደንደው አቹመት ለምጴ ለጨት ማቆይታ ቤታ ከናፍ
suuta of eeggannoodhaan buusuu gaafata. 120 ta'ee jira jechuudha. Ida'amni kanneen sadiinii 120 ta'ee jira. Akkuma isiniin jedhe san isa guddicharraa harka sadii, isa kanarraa harka sadii, isa kanarraa immoo harka tokko fayyadamna waan ta'eef 120 kana fiduudhaaf kuni dachaa sadii waan ta'eef 90 ta'a jechuudha. Giraama 90 kanarraa immoo tuyyuu giraama 30 walirratti giraama meeqa ta'e jechuudha. Giraama 120 ta'ee jira jechuudha. Kanaaf giraama 120 kan akka gaariitti miiksi gochuun barbaachisa. Haala gaariidhaan waliin dha'uu barbaachisa jechuudha. Yoo akkasitti waliin hin dhayin illee rakkoo ta'a waan ta'eef akka gaariitti miiksi godhanii wal nyaachisuu gaafata jechuudha. Akka kana gaa inshaallah amma waliin dha'uun barbaachisa. Waliin dha'uudhaaf immoo barbaachisaa yoo ta'e maashiniin kun ni jirti inshaallah akkuma beektan kana jechuudha. Kanaanis waliin rukutuu ni danda'ama garuu ammaaf kun immoo wanti kun waan xiqqaa waan ta'eef jecha kanaa waliin dha'uun hin barbaachisu waanuma ta'e wayitii muka wayiitiin fa'a waliin dhaachuun ni danda'ama. Kanaaf anis isumatti haala salphaadhaan muka kanaan akka gaariitti bareechisee waliin dha'uutu nurra jiraata jechuudha. Waan akka kanaati kan inshaallah minimum yoo xiqqaate daqiiqaawwan 5-6 tokkoof akka daqiiqaa 10 waliin dha'uun dirqama jechuudha. Haalaan wal nyaatuu qaba waan isin ajaa'ibu keessa yoo akkasitti illee haalaan waliin fudhatiin baay'ee rakkisaa waan ta'uuf jechuu kooti. Kanaaf keemikaala kana walumaa galatti akkaataa agartan kanaan bareechinee waliin dhoofnee haalaan dhigeenyi miiksi ta'e boodatti gartee teebila kanarratti needha jechuudha. Teebila kanarratti needheetiin dibuu kennan durallee immoo egaa osoo waliin dhoofnu halluullee itti maknaa ammaaf garuu jalqaba irratti isatu wal nyaatuu qaba waan ta'eef akkas jechuun inshaallah akkaataa kanaan karaa salphaa ta'een sa'aatii kana xumura isaati irratti akka gaariitti bareechisee yeroo inni dhugumaan bareedee sa'aatii girgiddaa abbaa qarshii 5,000 yookaan 7,000 8,000 fa'aa gaafa inni ta'u wajjin kan ilaalu ta'a jechuu kooti. Akkasii kan inshaallah rabbi keedaa godhu. Hojiin tun hojii salphaadha. Garuu maalinni wanti gahaa ta'e gartee beekumsa gahaa ta'e gaafata. Salphaa ta'uu isaa waan biraa miti tokko of eeggannoo cimaan inni godhamu miizaana kanarratti jechuudha. Miizaana kanarratti of eeggannoo cimaatu godhamu irra jiraata. Of eeggannoo yoo hin godhin giraamni tokko 2-3 wal caale taanaan yookaan hamma walitti naqamu walitti bu'e taanaan baay'ee rakkisaa waan ta'u jechuu kooti. Akkasii kun akkuma agartan kana wanti isaa bishaan waa jechuun ni danda'ama. Waan tokko halluu biraan qabu. Kanaaf isa kan akka gaariitti waliin dha'uun dirqama ta'a. Waliin dhoofnee geessine booda immoo waan itti goona halluu barbaanne itti goona. Yeroodhaaf immoo halluu inni barbaade gurraacha. Halluu gurraacha kana akka gaariitti teebilii kana guutuudhaaf jechuudha. Isa kanaaf halluu gurraacha kanaan faagoonee inshaallah miidhagsinee inni goggogaa gaafa inni goggogu immoo miidhagsinee inshaallah akka ta'utti sa'aatii girgiddaa sa'aatii bareedaa ta'e hojjedhee kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Walumaa galatti viidiyoo kana keessatti maal ilaallaa? Reeshoo keemikaalichaa giraama meeqaa walitti naquu akka qabnu, akkamitti bulbuluu akka qabnu, halluun immoo filannoo kennan ta'a waan ta'eef kadhaa tokkollee hin gaafatu. Kastamariin keessan immoo bifa akkanaatiin naa ta'u yoo jedhe halluuwwan gosa of biraa qabdanii fi ni filachiistanii stechkeen boodatti ajaa'ibatti fataa jedha jechuudha. Walumaa galatti baay'ee bareedee fataa jedha waan akkasiiti. Kanaaf inshaallah agartan kana gaariitti bulbulaa jirra. Amma immoo kolorii tana xiqqeessineetu wanta ittiin guddisin buusnaa jechuudha.
kalarii kanallee yoo itti guddisan rakkoo mataa ofii danda'e waan qabuuf jecha yeroo tokko tokko namoonni akkaan itti furdatu yookaan itti eebbatu malee hin taanetti namoonni ilaalan jiranii sunillee dhiibbaa mataa ofii danda'e qaba waan ta'eef jecha waanuma bifa kana gartee bifa bishaan fakkaatu kana si jijjiiruu haqni ni danda'u qofa waanuma xiqqoo fakkeenyaaf waxii allichaa hojjechuudhaaf timaatimis ta'ee shunkurtii kan kee waliin dhoftee inni bilchaatee boodatti yookaan gartee dinnichaas yoo ta'e waxii dinnichaas yoo ta'e distii tokko guutuutti hojjetanii eetu irdii gimaash kiiloo yookaan ruubii otoo hin taane mankama tokko qofa itti ta'an wanni irdiin barbaachisu kalarii isaa san jijjiiruufi akkasuma jechuu kunillee kanaaf akka gaariitti wanti gochuudhaaf dirqama itti baay'isuun hin barbaachisu jechuu kooti. Waxii allichaa hojjedha jettee ol fuutee osoo irdii hagana tokko hammaartee itti naqxee waxiin sun allichaa ta'uun akkuma jirutti ta'ee dhandhamni isaa waan biraa ta'a jechuudha. Kanaaf as keessatti illee maal barbaachisaa ippoksii keessattis of eeggannoo gaafata. Wanni itti naquu qabdu waanuma hamma inni bifa san jijjiiruu danda'u qofa. Waan isin ajaa'ibu keessaa wallaahi dhugaa rabbii dubbachuuf keemikaalli kun dhugumaan keemikaala ulfaataadha. Wallaahi dhugumatti keemikaala ulfaataadha. Ifin silaa gilaabii godhachuun irra jiraatu ture yeroo asitti gilaabii yeroodhaaf immoo if biraa hin qabu waan ta'eef suuqarraayis bitee hin finne gilaabii harkatti godhachuu barbaachisa jechuudha. Maaliif kan isinii kaasee haguma nama mukattee kanatti waliin dha'u kanatti ni oo'a subhaanallah. Amma sa'aatiin kun akka badaa qorraadha asitti. Haalaan qorra garuu rooba tureellee waan ta'eef garuu mootiyyuu amma kun hagatti waliin dha'u kanatti keemikaala waan ta'eef jecha wal nyaata. Yeroo wal nyaatu kanatti baay'ee laastikattiin oo'iteerti amma. Waan isa ajaa'ibu keessa. Kanaaf inshaallah akkasii. Kanaaf amma keemikaala keenya as gubbaatti akka gaariitti dhangalaasnaa jechuu kooti.
akkaataa kanaan egaa asirratti dhangalaasnee gara hojiitti isa galchiniin boodatti maal gochuun irra jiraata jechuudha. Inshaallah hiitganii keenya fayyadamnee jechuudha amma. Hiitganii keenya fayyadamnee
Kana goona gaarii. Ayyee walumaa galatti keemikaala keenya sadii tokkoon yookaan harka sadii fi harka tokkoon yookaan 75 jechuudha. Walitti haala gaariidhaan rukunnee jirra. Pigmentii keenya itti goonee jirra. As keessatti miiksi gochuun kun bexaam itti ogummaa gaafata. Waan biraa osoo hin taane hifuu tokko malee agar kana malu takko waliin dha'uu gaafata jechuudha. Akkasii san booda teebilii keenya kanarratti dhangalaasnee jirra. Inshaallah daarii teebilii kana immoo akka gartee keemikaalli kun irraa hin harcaaniif jecha maal goona pilaastariidhaan naannoo isaa kana guutuu uffifnee jirra akka irraan gadi hin jiine jechuudha. Kanaaf asumarratti amma keemikaalli kun ofuma isaatti bakka amma waan nyaataa jira ho'ee jira waan ta'eef hin goggogaa. Yeroo inni goggogee otoo inni goggogee illee kan hin jedhin daftee lakkoofsi kun ni jira jechuudha. Kan agartan kana lakkoofsi kun lakkoofsa sa'aatiiwwaniiti. Kanaaf lakkoofsa kana fuunee 2 6 3 9 goone as keessatti 2 4 5 7 8 11 lakkoofsa bareechinee seeraan hin kennaa inni irratti hin qabata. Achi booda halluuwwan jiran kanneen halluuwwan yoo xiqqaatan bira amma halluuwwan sadiitu jira. Halluun buleen jira, goldaniin jira, ammas birraaman jira jechuudha. Kalarii kanneen sadiinuu bakka tokkotti osoo hin taane gartee keemikaala kana akkuma reefsanitti haga danda'amaa ta'etti waan inni wal madaalchifnee egaa fudhanneen booda yookaan immoo akka waliigalaatitti giraama 100 fakkeenyaaf amma reef giraama 100 fayyadamnee ammas irra deebiidhaan giraama 100 erga fayyadamneen booda haalaan bakka tokkotti waliin dhoofnee egaa geessinee boodatti bakka sadiitti addaan qoonna jechuudha. Bakka sadii kanatti addaan qoonnee tokko keessatti warqaammaa tokko keessatti gurra gartee birraammaa tokkotti immoo bulee goonee sadiin isaatu asirratti akka gaariitti bareechinee itti naqaa jechuudha. Yoo akkasitti itti naqusan maal nuu kennuu akka danda'u sa'aatiin sun sa'aatii akkamitti bareedu akka inni ta'e yeroo sanitti wajjin ilaalla jechuudha. Inshaallah boru yoo rabbi jedhe sa'aatii akkaan miidhagaa ta'e sa'aatii akkaan biraandii ta'e bakka dhugumatti sibiratti sa'aatiin kun sibiratti hojjete yookaan simatu hojjete haga naan jettan takka akka inni ta'u abdii guddaan qaba inshaallah. Fayyaan haa ta'u ulfaadha galatooma. Viidiyoon xumuraa mootiyyuu kan sa'aatichaa